I think you were very unfairly treated, if you want to know, in Ethiopia. But we'll discuss many things, including trade. Naannoo Tigraayitti hidhattoonni haguuggii fuulaa godhatan Tigraay keessatti tarkaanfii hamaa uummata irratti fudhachaa jiraachuun dhaga'ame. Kunis seera labsii naannoo Tigraay dhiyeenya kana baaftee hordofuun ta'uun ibsame. Bal'inaan dhiyeessina. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp walgahii biyyoota G7 biyya Faransaay irratti taasifamaa jirtu irratti waa'ee hidha guddicha Itoophiyaa ilaalchisee yaada addaa kan nu dhagaame. Kanaanis pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gama Masrii loogii taasisaa jiraachuun ibsame. Bal'ina utuutiin dhiyeessa. Walgahii bakka buutonni naannoo Amaaraatii fi humnoonni faannoodha biyya Keeniyaa magaalaa Naayiroobiitti taasisaa jiran jettuu soba ta'uu ibsanii. Bal'inaan dhiyeessina. Daawwattoota fi hordoftoota Lammii Miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu kan dammeessin dhageessifne hanga footootu Lammii Miidiyaati amma gara bal'ina oduutti dabalu. Seera labsii manni marii naannoo Tigraay dhiyeenya kana baase hordofuudhaan naannoo Tigraay keessatti duulli hamaan hidhattoota fuula isaanii shaffanatanii dargaggootaaf namoota qulqulluurratti gochi hamaan raawwatamaa jiraachuun gabaafame. Guyyaa irraa BBC'n afaan Tigraanyaa akka gabaasetti duulli hamaan humna waraanaa naannoo Tigraay sirriitti raawwatamaa jiru ilaalchisee gabaasa qorannoo taasisaa tureen ifa baase. Gabaasni hojii albuuda warqee fi bakkeewwan biroo keessatti raawwatamaa jiru bal'inaan kan ibsu yoggaa ta'u hidhattoonni TPLF fi MLD hidhattoonni haguuggii fuulaa uffatan namoota qulqulluurratti tarkaanfii fudhachaa akka jiran ibse. Hidhattoonni haguuggii fuulaa godhatan kun loltoota TPLF ta'uu dhiisuu wanti beekamu kan hin jirre ta'uu BBC'n afaan Tigree gabaasa isaatiin ibse. Waxabajjii 17 bara 2026 roobii guyyaa irraa BBC'n afaan Tigree akka gabaasetti miseensonni humna Tigraay 60 fi hidhattoonni haguuggii fuulaa uffatan albuuda warqee lama Abbaagaa fi Rubeezaa jaamtutti naannoon sun naannoo magaalaa Abee keessatti lubbuu namoota 700 olii ajjeesuu isaanii namoonni miidhamtoota ta'anii fi maatiin isaanii irraa du'eerraa BBC'n kun odeeffachuudhaan gabaase. Abbaa ijoollee afurii kan ta'e obbo Salamoon Hayilamaariyaam kanaan dura magaalaa Abee adii keessatti hojjetaa guyyaa ta'e osoo hojjetu namoota birootiif yeroo herreega kafalaa jirutti humnoonni kunneen ammoo butanii bakka isaan geessan kan hin beekamne ta'uu ibsame. Haati warraa obbo Salamoon Hayilamaariyaam aadde Madarak Kidaane Maariyaam wixata dabre kana ganama sa'aatii 3 yeroo inni hojiif deemu fuudhanii deemanii jechuudhaan ibsa kan nu BBC'n gabaase. Bakki inni hojjedhu akka carraa ta'e konkolaataan naannoo san biraan yeroo ga'u ana butuudhaaf humnoonni kunneen yaalii godhaniif karaan yeroo sanitti mijataa waan hin taaneef miliqee jalaa bahuu hin dandeenye jechuudhaan isirrattis yaaliin butanii taasifamee jiraachuu ibsate. Mudarra abbaa warraa isii kun gara kaambii leenjii waraanaa Maayikaattal bakka jaamtu gaggeeffamu achi booda ammoo achi fuudhamuudhaan eessa akka geeffame kan hin beekamnee fi yeroo ammaan tana yaaddoo keessa jiraachuu fi ijoolleen isii ammoo abbaa keenya fidii jaanii rakkisaa jiraachuu BBC'n gabaasa godhee fi qorannoo isaatiin mirkaneesse. Kana malees shufeera makiinaa tokko obbo Zakariyaas nama jaamu qawweedhaan doorsuudhaan fuudhanii humnoonni kunneen deemuudhaan himeeti jira. Konkolaachisaa kanarratti reebichi dararaa fi dhukkaasni akka ture kan dubbatu Zakariyaas aanaa tanka Abbaar Gaallee Keeteklee fi magaalaa Abiidirrii namoonni 500 gara galma magaalaa Abii Adiitti geeffamuu isaanii himeeti jira. Namoonni 200 ammoo koolaa Teempeen irraa gara gamootii gabee naannoo buufata gaazaa magaalaa Abii Adiitti geeffamanii jiraachuu obbo Zakariyaas yaada BBC'f kanneen namoota butamanii fi inni ammoo erga butameen booda harka ba'ee jiraachuu ibse. Namoonni BBC afaan Tigree dubbise kunneen kanneen biroo akka jaanitti ammoo erga hidhamaniin booda poolisii fi humnoota tikaa magaalattii akkasumallee bulchiinsa magaalaa Abii Adii fi aanaatti dabarfamanii kennamanii jiraachuu ibsuudhaan kantiibaa fi itti aanaan isaa akkasumallee qondaaltonni nageenyaa gara galma magaalaa Abii Adii dhufan wal lolaa jiraachuullee ibse. Kanaanis ammoo yeroo ammaan tana gochoota kana ilaalchise qondaaltonni TPLF fi humnoonni nageenyaa tokko tokko wal afaan deebiin jiraachuu gabaase. Nuti qullaa uffata malee meeshaa yookaan moobaayila malee uffata keenya uffannee deemnaa jechuudhaan isin ammoo ni qanniitu nuti ni lollaa jechuudhaan humnoonni kunneen dargaggoota kanaan humnaan akka butan ibsa. Zakariyaas Tigraay keessatti lola adda addaatiin miseensonni maatii isaanii ajjeefamanii akka turanii fi gaaffii deebii erga godhameen booda immoo kanaan dura namoonni biraan butamee jiraachuu ibse. Seerri hidhattoonni naannoo Tigraay taasisan kun erga manni marii naannoo Tigraay labsii haarawaa dargaggoonni humna Tigraayitti hin daballe adabbii 10,000 hanga 50,000 akkasumallee kanneen namoota waraanatti deeman hamilee buusan yookaan namoota waraanatti deeman akka hin deeggarre taasisan hidhaa cimaa waggaa 5 hanga 15 erga labsaniin booda gochoonni kun raawwatamanii jiraachuun ibsame. Of course I support Egypt. He's a friend of mine from day one. You know, I met him
Odeeffannoo teenya guyyaa har'aatiin ammoo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akkuma kanaan dura waa'ee hidhamuu haaromsa guddicha Itoophiyaa ilaalchisee yaada faallaa fi yaada nama mufachiisu kennuun dhagahame. Kanaanis pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp walgahii G7 biyya Faransaaytti taasifamaa jirtu irratti pirezidaantii biyya Masrii Abdul Fattah al-Siisii wajjin eega yaada wal jijjiiran yaada kana dubbachuun dhagahame. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp piroojeektiin guddicha haaromsa Itoophiyaa Masrii irratti rakkina guddaa fidaa jiraachuu ibsuudhaan Ameerikaan tattaaffii Masriif deebii kennuuf taasiftu deebitee hirmaachuu akka dandeessu agarsiise. Yaa'in biyyoota G7 biyya Faransaaytti taasifamaa jiru cinaatti illee pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisii waliin ibsa waloo kan kenne pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp falmii hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti Masriin baay'ee haqa qabdi. Kanaanis immoo Itoophiyaan Masriitti dhiibbaa taasisu dubbate. Dhimma bishaan Abbayyaa mata dureewwan ijoo hooggantoota lamaan irratti mari'atan keessaa tokko ta'uu hubachiisee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp pirezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Siisiitti akka himetti Projektiin hidhaa xiqqaa tokko irratti isaan gargaaraa jirra. Yoo beekuu barbaadan Itoophiyaan haala baay'ee haqa hin qabneen isinitti mul'atte jechuudhaan ibse. Hooggantoonni lamaan waliin dubbii isaanii keessatti waa'ee laga Abbayyaa ni dubbanna. Sababni isaas immoo laga Abbayyaa hamma ta'uu qaburraa xiqqoo gabbu'ee hidhame. Kunis immoo haqa kan hin qabne jechuudhaan walii galuun ibsame. Pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp bara aangoo isaatti isa jalqabaatti dhimmi furmaata argachuu qabu osoo furmaata argachuu qabu aangoo shiraatii fi akorojoo hannaatiin pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayiden erga aangootti dhufe taatiin kun teebalee sila yeroo sanitti dhiisu jechuudhaan akkuma ammaan duratti dibbate. Itoophiyaa keessatti hidha tokko jira. Kunis Masrii irratti rakkoo guddaa fida. Ani sirriitti nan beeka. Waliigaltee sana ammoo akka mallattaa'u yaadaan ture. Garuu sanboota filannoo sobaa taasifameen Joo Baayiden aangoo qabate malee rakkoon kun hanga ammaatti akka hin geenye taasisaa jechuudhaan Tiraamp dubbate. Haasawaa Tiraampii fi hubannoo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hidha Abbayyaa irratti qabu jechuudhaan pirezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Siisiin pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp yaada isaatiif baay'ee galateeffate. Dhiyeenya kana hooggantoonni faannootii fi bakka buutonni mootummaa naannoo Amaaraa waliigalteedhaaf magaalaa Keeniyaa Naayiroobitti mari'ataa jiran jedhamee manni marii naannoo Amaaraa guyyaa irraa dubbiin kun soba ta'uu beeksise. Manni marii nageenya naannoo Amaaraa marii mootummaa fi hidhattoota faannoo jidduutti taasifamtu haala mijeessuuf gaheen kennameef ji'oota jaha dura Keeniyaa Naayiroobitti keessatti bakka buutota faannoo waliin mari'achuu isaa odeeffannoon ture. Garuu haa ta'u malee kan dhageenyaa kun soba ta'uu ibsuudhaan turtaa'aan mana marii kanaa kan ta'e obbo Yaahir Digaafiif deebii raadiyoo Ahaduu wajjin taasiseen ji'oota muraasa dura Naayiroobii keessatti bakka buutonni faannoo waliin wal argine hidhattoonni gara 200 ta'an akka harka kennatan taasifnee jirra jechuun ibse. Dubbimaan mana marichaa kun dhimma kanarratti miidiyaaleef ibsa gabaabaa kan kenne dhugaa ta'u nuti akka mana mariitti Naayiroobii keessatti bakka buutota faannoo wajjin mariin gaggeeffame odeeffannoon tokkollee hin jiru jechuudhaan miidiyaaleef ibse. Dubbimaan kun akka ibsetti miseensonni mana marii tokko tokko ji'a dura Keeniyaa Naayiroobii keessatti leenjii ijaarsa dandeettii irratti hirmaatan garuu akka mana mariitti bakka buutota faannoo wajjin mariin taasifame akka hin turre ibse. Rakkoo waraanaa yeroo ammaa naannoo Tigraayitti mudate furuudhaaf manni marii hawaasa dippiloomaasii fi qaamota adda addaa waliin yeroo baay'ee quunnamtii taasisaa akka ture kan hubachiise yoo ta'u hidhattoonni faannoo bakka bu'ummaan yoo kenname malee bakka bu'aa dhaaba kamii wajjin mari'achuu akka hin dandeenye ibse.